Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official odeeffannoo fayyaa guyyaadhaa guyyaatti mana keessan teessanii kan ittiin argattanidha. Arras sagantaa keenya guyyaadhaatiin odeeffannoo fayyaa dhimmoota fayyaa garaagaraa wal qabatan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti kan isinii wajjin turan Dr. Nafiar Geetudha. Nordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu fayyaa ilkaan keenyaati. Ilkaan maleen bareedanii jedha Oromoon gaafa dubbatu. Dhugaadha ilkaan keenya yommuu kolfinu yommuu haasofnu namoota kaanitti ba'ee kan mul'atudha. Nyaata bulleessuu keessatti illee nyaata lanfachuu keessatti illee gahee guddaa taphata jechuudha. Egaa mee har'a kan laallu wantoota nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu kanneen ilkaan keenya miidhan. Namoonni baay'ee ilkaan kun dhukkuba jedhu. Dhukkubbi ilkaanii baay'een keessan argitanii beektu. Kaan immoo ilkaan isaanii tortoree, kaan immoo ilkaan tunoo buqqaa jedhu. Kaan immoo ilkaan tunoo urata jedhu. Sababa maalirraan kan ka'e kan dhufuu danda'u kan jedhu wal ilaalla. Kanaaf qabxiiwwan 8 wantoota nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu kanneen ilkaan keenya miidhan maal fa'i kan jedhu wal ilaalla jechuudha. Jalqabarratti kan wal ilaallu wantoota ilkaan keenya keessaa miidhan keessaa tokkoffaan ilkaan keenya guyyaatti yeroo 2 fi isaa ol rigachuu yookiin immoo humnaan rigachuun ilkaan keenya irratti miidhaa geessisa. Guyyaatti yeroo 2 ol yommuu namoonni tokko garmalee rigannu isaa 2 fi isaa ol garmalee rigannu maal ta'a jechuudha ilkaan keenya gara laan haguugee kan jiru dhumaa deemuudhaan keessoo ilkaan keenya akka miidhamu gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo garmalee humnaan kan rigatan jiru akkuma suuraa irratti argitan jechuudha. Kanas yommuu goonu ilkaan keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ilkaan keenya guyyaatti yeroo 2 fi isaa ol rigachuu hin qabnu humnaanis rigachuun barbaachisaa miti jechuudha. Inni lammaffaan immoo namoonni baay'een keessattuu shamarran arraba isaanii kan uratan jiru, kan hidhii isaanii uratan jiru, hidhii isaanii gubbaaf gararraa, akkasumas immoo kanneen maddii isaanii uratan jiru. Dubartoonni maddii isaanii bareedina yookiin faayaaf jedhanii arraba isaanii, ilkaan isaanii kana uratanii rakkina ilkaan dhukkubbii yookiin immoo miidhaa ilkaaniif dhukkuba ilkaaniif saaxilamuun isaanii guddaadha. Maaliif karaa uraa sana baakteeriyaan galuudhaan infekshinii keessoo ilkaanii yookiin immoo didda ilkaaniis ta'uu danda'a. Infekshiniiwwan garaagaraa jira baay'ee kan ilkaanii jechuudha. Ilkaan keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ilkaan arraba funyaan kana fa'aa urachuun gaarii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma hidhii gara gadii kana yoo uranne ilkaan daayireektilii keessaan ilkaan jira waan ta'eef akkasumas immoo gara olii kana yommuu uratanis immoo karaa uraa sanaan baakteeriyaan garaagaraa bakkeerraa gogaarraan gara keessaa galuu danda'u jechuudha. Infekshinii uumuu danda'a. Keessatti infekshinii uumee akka dhukkubu gochuudha yookiin immoo miidhaalee geessisuu danda'a jechuudha. Nama hundumaa irratti baatu namoota muraasa irratti hin mul'ata jechuudha. Inni kan biraan amaleeffatame keessaa tokko ilkaan keenyaan yeroo baay'een keenya laslaasaa lallaafaa ta'uu danda'a, biiraa ta'uu danda'a, qodaa xaruuraa xaarmuzii irraa qorqii isaa yookiin yommuu bannu ilkaan keenyaan banna baay'een keenya. Baay'ee dhugaan sirriitti wanta narra ga'edha kun. Ilkaan namaa irratti miidhaa geessisa. Ani ilkaan fakkeenyaaf amma ilkaan kana artifishaaliin dhaabsee jira. Kanaan hin banan ture yeroo baay'ee asiin buqqee jira laati. Yeroo baay'ee ilkaan waan hin banuu fi guyyaa tokko utuu nyaata nyaadhu ilkaan kun cabee argeera baay'ee. Kanaaf yeroo hundumaa amala akkasii amaleeffachuu hin qabnu. Ilkaan keenyaan xaarmuzii yookiin qaruuraa banuu hin qabnu jechuun barbaada. Kanaaf kun ilkaan keenya irratti miidhaa akka geessu gamanumaan baruu qabnu hundumti keenya jechuudha. Inni arfaffaan wantoota qabbanaa'aa ta'an kan hancabbii turuu danda'a. Baay'ee qabbanaa'aa kan ta'e ilkaan keenya keessa keenyatu yookiin alanfachuun illee diilalli isaa sun ilkaan keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Kanaaf alanfachuu hin qabnu. Yeroo dheeraadhaaf ilkaan keenya keessa tursiisuu hin qabnu. Ilkaan keenyaanis immoo alanfachuu akka hin qabne isinitti himuu barbaada jechuudha. Tuqaan shanaffaan dhugaatiiwwan yookiin nyaatawwan asiidii baay'inaan of keessaa qaban kanneen akka loomii, burtukaana ta'uu danda'a, wayiniis ta'uu danda'a. Akkuma dhugneen dafnee ilkaan keenya rigachuu hin qabnu. At least loomii nyaannee yookiin burtukaana nyaannee daqiiqaa 30 turuu qabna jechuudha. Daqiiqaa 30 booda ilkaan keenya rigachuu qabna. Immediately yeroo sana ilkaan keenya rigachuu hin qabnu jechuudha. Asiidiiwwan kanneen jechuudha. Kanaaf burtukaana, loomii wantoota kana yommuu fayyadamtan xiqqoo turtan yookiin daqiiqaa 30 booda ilkaan keessan rigachuun yookiin ilkaan keessan qulqulleeffachuun gorfama jechuudha. Tuqaan inni ja'affaan buruushii yookiin immoo rigduu ilkaan fayyadamnu kan ilkaan keenya qulqulleeffachuuf fayyadamnu yeroo yeroodhaan jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Yoo xiqqaa baatii 3 kan itti fayyadamnu yookiin buruushii ilkaanii baatii 3 jijjiiruu qabna jechuudha.
Maaliif yeroo dheeraa fayyadamuun gaarii miti. Kanaaf baatii sadiin jijjiiruun illee fayyaa ilkaan keenyaatiif gaariidha isin jechuun barbaada. Tuqaan torbaffaan nyaata sukkaara baay'inaan of keessaa qabu. Keessumaa fakkeenyaaf ijoollee daa'imman yeroo baay'ee ilkaan ishee maaliif dhume karameellaa nyaachaa turte, naana nyaachaa turte jedhamaa ture baay'een keenya yeroo ijoollummaa keenya jechuudha. Wantoota mi'aawaa ta'an kan mi'aa baay'ee of keessaa qaban, sukkaara of keessaa qaban yeroo baay'ee nyaachuun, alanfachuun yeroo baay'ee nyaachuun ilkaan keenyaaf gaarii miti jechuudha. Sukkaarri suni baakteeriyaan akka inni wal horu gochuu danda'a qaama ilkaanii keessa galeellee. Kanaaf wantoota mi'aawaa ta'an kanneen fayyadamuu yeroo dheeraaf fayyadamuu irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni dhumaa qulqullina ilkaan keenyaa eeggachuu dhiisinullee nyaati ilkaan keenya keessa wantoonni xuraa'aa ilkaan keenya keessa yoo galan infekshinii nu saaxiluu danda'u akkasumas immoo foolii afaanii badaa nu saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf qulqullina ilkaan keenyaa illee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jechuuf yaadne ilkaan malee hin bareeda waan ta'eef ilkaan keessaa wantoota kanneen gochuu irraa of eeggachuudhaan fayyaa ilkaan keessanii eeggachuu dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'ee ilkaan ilaalchisee odeeffannoo fayyaa gabaabaa kan isiniif dabarsuu barbaade kana fakkaataa namoonni join hin goone jiraatan join gochuu dandeessu kan subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maamila ta'uu dandeessu hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif fayyaa argadhaa fayyaan dhabinaan isin jedha.